waraana dargii ture waraana dargii keessa taa'ee ummata Oromoo waraanaa ture har'as eengadda maal jedhe Andargaachoo Tsiggeen yoo barbaachisaa ta'e Itoophiyaa san keessatti reenfa nama du'ee miliyoona 20 ammaarsiisuu ni dandeenya jedhee nutti dhaaddatee jira. Erga jijjiiramni kun dhufe erga michuu Dr. Abiy ta'e booda agartanii malee nu keessa Jawaaris jee Baqqala Garbaas jee mootummaa Hayila Sillaasee keessattis dargii keessattis Iyaadee keessattis warra ilmaan Oromoo ficcisiisaa turantu akkana godhaa jira. Amnesty International gabaasa dhiyeessaa jira jedhan. Warri bara Iyaadee keessa ficcisiisuu osoo hin ta'in fixuu ka fixaa turtan isinuma. Isintu nu fixaa ture. Nam tokko ajjeesaa jedhamtanii ergamtan 10 maatii itti dabaltanii nama 10 ka ajjeesaa baatan ka hidhaa baatan ka garafaa baatan isin. Ka hidhamaa bahe Baqqala ka hidhamaa bahe Mararaa shororkeessaa jedhamee ka barbaadamaa ture Jawaar yeroo sanas ibsuma kana baasaa turtan. Ibsaa miti kan isin baasu. Ibsa ejjennoo ibsa maarree keessan achi cicciraati gata sanii miti karaatti deebi'uu qofa falli karaatti deebi'uu qofa ka isin baasu. Humna oomishameedha humni kun humna oomishameedha jedha ibsa san keessatti ibsa naannoo Oromiyaan baase. Maal jechuu isaati wayyaaneetu ergee waan Jawaar dubbateef waan Amnesty International bara wayyaanee keessattis humna oomishamee humna ergamaadha kaayyoof ergama Eertiraa fudhatee deemaa kaayyoof ergama Gibsii fudhatee deeman nun jechaa turtan Mallas irraa kaasee hundi keessan kanuma jedhaa turtan yeroo sanas ka jedhaa turtan humnuma arra isintti gaarreeffateedha kan isin dura dhaabbateedha. Humnuma kana tokko Jawaarii tokko qabsaa'ota Oromoo Baqqala Garbaa Mararaa Guddinaa jara kanaan ergamtu Eertiraatti jedhaa baatan amma 27 eenyu isin innumti amma maglacaa baase kun Daani'el Kibrat irraa waan barreeffama Daani'el Kibrat afaan Oromootiin ka dubbise kun har'ammoo taraa nuummaa nu qabsoofnee wayyaanee geggeessinee isin aangorra baafnaan taraa immoo Eertiraa wajjin taataniiti ergamtoota wayyaaneetiin nun jechuu barbaaddu ka isin guddiftee harmasii obaaftee waraana bilisummaa Oromoo dakkaa gootee isin artifishaala kan nama ta'uu hin dandeenye hojjettee isin uumtee lafa keessee jennaan isi harmasii dhugaa guddataniiti amata 10 amata 9 amata 6 kaaftanii mana qaraatii karaarra buutanii hin beekne seenaa elementarii ka hin qabne seenaa iskuula ka hin qabne seenaa yuunivarsiitii ka hin qabne abbooy Tsaayyeetu digirii isinii kennaa ba'e abbooy Sa'aattuu maastarsii isinii kennaa ba'e kaneessas ergamaa Eertiraatii nun jedhaa turtan jara wajjin taatanii hadda moo Eertiraa wajjin taataniiti ergamaa wayyaaneetu nun jechuu feetu jettan malee feetu osoo hin ta'in jettan dhufaa darbaan Oromoo irratti faraqaa nurratti taphachuu feetu taphni kun immoo tapha taraa doorsiifni isin doorsistan doorsisa bara sanaan caalu likki isin galchina ka jedhees ofiif galee deeme keessan kun naman dhibdu har'a maaliif sodaattan jeequmsa akka ka'u ka barbaaddan isin akka uummanni hiriira ba'u ka barbaade isin maaltu isin harkaa fashalaa'ee jennaan maglacaa baasuutti deemtan way uummanni barbaade uummanni nagaadhaan ta'aa jiraami qaama jeequmsa kaasuu barbaadutu nama ummata fuulduratti biiroodhaa fuudhee deemee mana hidhaatti galchee sababa kooronaadhaan shakkamteetta jedhee morma ciree geessee baadiyyaatti gandatti gata
kana jechuun maal jechuudha fincilaadha fincila kanarraan buufadha jettee kaate jalqaba Amnesty International kun wanti inni dhiyeesse kana keessa tokko ni ilaala eenyu kaleessa waan inni dhiyeesse san walitti qindeessitanii dokumentari hojjetan baane ammuma guyyaa lama dura iida booda yeroo keessan ta'uu sobataa kana jennaan wanti nuti ergamnu hin jiru nutu sinirraa aree jara ummata oromootu sinirraa aree gandatti galcha isin angeesse angoo isinitti kenne amaanaa isaa nyaattanii deebitanii ilmaan oromoo nyaachuutti kaatan as deebitanii dabtaraadhaan ergamtanii sanuu waan gaariidhaan ergamuu wayyaam ka warra wannee qaban jara sana wayyaam kan onnee hin qabne ka shalamaxmaaxii lafa jala deemu ka guyyaa eeggatu jaraaf deebitanii ergamtuu taatan gabaa sana keessatti nama ibeelolaadhaan ajjeefameetu akka waan mootummaan ajjeesetti dhiyaate maatiin gaafatamaa jiru ummanni ijaan argaa jiran mana hidhaa deemuusa qaama mootummaatiin qabamee hidhaa mana hidhaa deemuusa mana hidhaa irraa baaftanii ajjeesartu namni akka kaleessa malee gadda gaqee gaafateera qaama mootummaatu ka gujiif kollaggaa ata'uga jettan harargeeyo libeelolaa jira finfinnee tokko ambassaa keessatti libeelolaa jira nutti maaka kan bilbilii kan kee iyya jedhee ummata fuulduratti ka ajjeese libeelolaadha ummata walitti qaabee walitti sassaabee ka mari'achiisaa jiru waraana mootummaa kanatti baatanii ifa margaafatanii ummata maaliif jalqaba nu baasa jettanii akka ummanni fincilu akka jeequmsii ka'u barbaadaniiti tuttuqtan sanuu haala rifachiisaa sukkanneessaa ta'een ugguu ummanni isinitti ka'u jedhu labsii baaftu labsii keessan namni sodaatu hin jiru dura labsii baasuu dhiisuu fi isin akka dhukaastanus ni beekama labsii keessanis dhukaasa keessanis ummanni oromoo haala inni itti darbe viidiyoo dudduuba keessan jiru gadi baasaa laala taankii fuuldura sanii dhaabbate loltoota hanga funyaanii hidhatan dura akka inni dhaabbate alzeemarizimii qabduu jedheera nama dura isin dhukkuba sammuun keessan warra Amaanu'eelii galuu qabutu 4 kiiloo galleemman biyya jeeqaa jira warra biyya hoogganuudhaaf biyya bulchuudhaaf karoora hin qabne Amnesty International if ka gabaasa sassaabee ka kenne abaawoodha kaleessa eenyuun ni ka sassaabee kennaa ture yeroo si wayyaanee wajjin uummata oromoo fixxan Amnesty International waan baasu deeggaraan turre sin maal deeggartu yeroo sana mormaan turre har'as mormitu kaleessas bara wayyaanee si mormitu ni kijibdu Hayilemaariyaam Dassaalany adda michuu muummicha ministeeraa diraamaa sinurratti hojjettan maal jedhe poolisiin tokko hiriira baanii ijoolleen kaballaadhaan asitti dhahee jennaan poolisicha warri ijoolleen hiriira bahan poolisii dhahanii kaballaadhaan haa ta'u har'aaf mootameen jira jedhee bira darbee kana jettanii paarlaamaatti warra haasaa baataniin ka amma adda aangoorra jirtanu way nama biraati isin ummata mutot goottanii asfaaltii irratti ajjeesaa irreecha irratti ajjeesaa fixa
poolisiin dhufee poolisiin tokko kaballaadhaan dha'ee jennaan hayaadhaaf siif mootameen jira jedhee deeme jedhee lama paarlaamaa taasise Hayilamaariyaam Dassaalany isin jechuun warra kana arras kaangorra jirtan ni jijjiiramtuu seene nuti ni jijjiiramtuu seene nuti labsii kan keessan kana saamata lamaa kan bilchaatiin isii dheedhii kana dhiisiti kaamata 27 hidda godhate saniin sodaanne uummanni Oromoo sanuun sodaanne kabiraa barreeffama san keessatti Amnesty International fakkeenyaaf sababa aktivistii tokkoon namoonni 92 kadu'an achi keessan seenne jira ifa goonee asofna kana Johari maqasa dhaan sodaatina perpere nundi walitti dhufte sababa Joharin eenyunni kaajjese waraana mootummaa eenyunni ka jalqaba jeequmsa kaase mana nama ganama akka mootummaa tokkotti mana murtiirraa maajaja ajaja baafattee manatti geessite yookiin biirootti geessite mana murtii dhimma kanaaf barbaadamtaa kottu jechuu osoo dandeessu halkan akka waraabeessaa akka barteetti akka warra kaan nyaattee barteetti halkan mana isaa deemteetti warra securitytiin kottaa baha baaftee jara baaftee kaate isa ajjeeftee immoo dabaltee warra securities ajjeeftee reeffa achitti guutteetti nafxanyaa yookiin dooriyyoonni qaamni beekamne galee ajjeese jechuudhaaf diraamaan irratti hojjechuuf turte. Security office ambise Johari ambise eenyu halkan saas sagalitti mana nama qaamni mootummaa way mormitani kana hin amanne Shimallis maal jedhe yeroo san seeratti dhiyeessinan jenne jabaati isin qunnamee jennaan isin harkaa fashalaa'e ka itti gaafatamtanu isini yes kanarratti Amnesty International anuunin komadha kana keessa galchuu qaba ture ilmaan Oromoo achi keessatti kadu'an ilmaan saba biraas ka achi keessatti kadu'an isintu itti gaafatama way dhadhaa baattanii deemtanii mana way kenna qabattanii deemtanii mana nama mana Johaar kenna qabattanii deemtanii ajjechaadhaaf deemtanii halkan akka waraabessaa si maafiyaadha hojii maafiyaa hojjechuudhaaf galanni isaa kana aangotti ka isin baase isa ka qeerroo hiriirse isa abbaan qeerroo isa Daniel Kibrati wajjin taatanii kan hojjetanii nafxanyoota wajjin taatanii dabtara wajjin taatanii kan hojjetan kun gabaasa Amnesty International keessan seenne jettee asofta sila seenuu qaba dhuga mootummaa tajjeese qaba look Amerikaa keessatti ta'u bakka ta'e ittiin beeku mana fiilmii keessa ummanni hidduutu fiilmii taa'ee ilaalaa jira achi keessatti boombii jira jedhee inni tokko jeequmsa kaasee ka'ee badee fiige beekaa prank ta'uu isaati qalbii ta'uu isaati ummanni garuu maskootiidhaan maarreedhaan osoo wal dhiitu nama meeqa du'e namtichi sun du'a uummata kana hundaaf ittiin gaafatame kanaa jennaan isin warri meeshaa hidhannoo qabattanii qaamni mootummaa mana Johaar halkan sana deemtantu gaafatama dura ummanni hiriira bahuudhaaf mirga qabata akka lammaffaa humna waraanaatu harka caalu ajjeese lama sadeessa hiriira ijoollee ba'anii irratti ilmaan nafxanyaa hidhannoo hidhachiiftanii Adaamaa keessatti Bishooftuu keessatti ummata Oromoo hiriira ba'e irratti gallakkiftan kan har'as qopheeffatanii qabduuf ofirkaa kan haasa'aa jiru ka ta'e kan yeroo sana kana jennaan hundumattu kallattii kamiinuu ka gaafatamtan isin dhimma isaanii irratti ilaalchise Amnesty guyyaa tokko dhugaa seen beeku jaa
barreeffama san keessatti baay'ee barreeffama kana Daani'el Kibrat ka barreesse la beekadhaa quba qabaadhaa. Aminis yoo guyyaa tokko dhugaa barreessee hin beekne seenaa isaa keessatti silaa mormaa turtan bara wayyaanee sanattis ummanni dhume hundi amata 27 ummanni dhume hundi sobaa jedhaa jirtu. Yoo soba ta'e immoo hin gadda dookumentari maaliif hojjettan kaa? Wayyaaneen akkana godhe akkana nama miidhe akka waan isin keessa hin jirre akka waan isin keessaa bilisaa akka waan isin quban qabne akkasi gootanii dheessitan ragaan isin qabattanii dheessitan maali? Ragaa Amnesty International miti. Mootummaan dhiyaatee yaadan kennine kanarratti mootummaa yaadan isaatti kennuu qaba turayya. Isintu dide sila engadda OMN irratti gurbaan tokko affeeramee waan gabaasa san keessatti hirmaachaa ka ture gaafatamee haasaa ture. Amnesty International osoo gabaasa kana ifa hin godhin duratti akkasii mootummaan akka itti yaadatti kennu itti himee jennaan ciicatanii Oromoon maal fida jedhanii ciicatanii dhiisan. San dhiisanii ittuu ajjechaatti ifatti galan. Ifatti ajjechaatti galan. Waan Amnesty International kana baasee fiddu kana ajjechaan ifatti hammaate. Maal fidduudha? Uummanni Oromoo maal fidduudha? Hiriira waamamaa jira, hiriiratu waamamaa jira. Hiriira kana ka qindeessee ka karoorfate wayyaaneedha. Karaawwachiisu warra Juwaari ka jedhudha barreeffama san keessatti. Kaleessa wayyaanee irratti hiriira gubaanoo eenyuun kan nu ajaje? Kaleessa yeroo baanoo amata meeqa guutuu yeroo hiriira baanu wayyaanee irratti eessa turtan? Isin wayyaanee wajjin taatanii hojjeesaan turre? Isin biiroo sanarratti kursii sanarran turre? Uummanni Oromoo mirga isaa falmata. Uummanni Oromoo eenyuufuu hin argamu. Dhibee isaa himata. Bakka sanyaati qofa hooqa. Akka keessanii duubatti hin hooqu. Kaleessa ergamaa taatanii harma hodhaa guddattanii hadha deebitanii nyinyi jirtu. Nuti immoo kaleessas garafamaa, kaleessas ajjeefamaa, kaleessas hidhamaa erga jara ofirraa qolanne booda waa'ee jara waan boonyuuf hin qabnu. Amma kan nu dhibe isin warra aangorra jiru. Warra Oromiyaa diiguudhaaf deemu. Warra Oromiyaa diiguudhaaf kaayyeeffatee hidhatee deemu. Warra deebisee nafxanyaadhaaf nu garboomfuus ka deemu. Isini kan nu rakkise. Misooma nuti jalqabne gufachiisuufi jedha achi barreeffama san keessatti. Hojiin keessa nama misoomaa miti. Ce'umsa si mootummaa ce'umsaati. Mootummaan ce'umsaa hanga filannoo irratti hanga filannoon ga'utti nagaa uummataa eeguu filannoodhaaf haala mijeessu hojiin isaa idileen. Hojiin isaa idileen misooma jinni jaan kamiti. Misooma maalii karoorfatta? Dura mootummaa ta'e. Dura mootummaa taatee jennaan achirratti misooma kan ka'e nuti ni barbaannaan barbaannu maaliin beekte? Maaliin beekte? Dura filannoo kan kee gaggeeffadhu. Mootummaa ta'e dura erga mootummaa ta'uudhaaf dhuftu karoora akkasiin qaba uummata kanaaf kan hojjechuun fedha kan hojjechuun fedhu jettee karoora kee uummatatti dhiyeessita. Erga uummanni si filate booda misooma kan keesseenta jechuudha. Hojii kan keesseenta. Dura amma akkasirraa eegamu ka amaanaan sitti kenname ce'umsa kana gaggeessu nageenya uummataa eeguu dursa nageenya uummataa eeguu nama gorraanii darbu miti.
nama gorraa darbaa ababaartii isinii dhaabee ababaa nafxanyaadhaaf dhaabdu sana nuti dhimma irraan qabnu abaaboon oromoon itti guddate oromoo jechuun ofiisaa abaaboo jechuudha oromoo jechuun marga jechuudha oromoo jechuun jiidhaa jechuudha waan artifishaalaa osoo hin ta'in orjinaaluma jechuudha kalqaa uumaan ugguu oromoo tokko ajjeeftu kichuu ka bor guddatee abaaboo kana meeqa horuu danda'u ajjeeftee jechuudha ummata dura mootummaan hojii mootummaan idilee nageenya ummataa eegsisu tasgabbeessisu biyya tasgabbeessisu fedhii ummataa dhagahu ce'umsa kan akka inni milkaa'u sirritti hanga filannoodhaan geessitee achi booda akka paartii kamiyyuu dhiyaattee filannoodhaaf filannoo sana moo'attee mootummaa ta'udha. Kaleessa wayyaaniin akka nuun jedhaa turte misooma keenya gufachiisuudhaaf. Yoo misoomaa ta'e wayyaanii caalaa namni ijaare hin jiru. Yuunivarsiitii jettu, aspaaltii jettu, daandii biyya keessa hojjetame sanii miti dhimmi uummataa. Nagaa barbaada uummanni. Kabajamuu barbaada uummanni akka namaatti. Ameerikaa keessatti nagaree nam tokko sababaa nam tokkoon lubbuu nam tokkoon hanga sadarkaa kanaa deemuu qaba uummanni Oromoo. Hanga sadarkaa amma Ameerikaan irra jirtu. Maaliif uummata Oromootu dura dimokiraasii osoo addunyaan dimokiraasii osoo hin beekin uummata Oromootu dursa dimokiraasiidhaan. Bara sirna gadaa sana bara raabaadorii sana nurraa qicanii fudhatanii saniyu qicanii fudhatan guutuutti hin fudhanne. Arab seerri ittiin Ameerikaan itti bultu seera gadaa keessaa fudhatame. Kana jennaan uummanni Oromoo kan inni qabsaa'u qabu hanga lubbuun namaaf vaaliyuun kennamuuf. Lubbuun nama tokko vaaliyuun kennamuuf qabsaa'u qabu uummanni Oromoo. Maaliif namni tokko du'a madaa kana keessummeessuun hin qabu. Waan Amnesty International waan kana baaseef har'asin ifatti moobaayilii kan kee ijjettanii uummata fuulduratti yoo dhooftan har'a yoo isin gorraatanii darbitan har'a fooqii afuraffaa irratti intalattii sana ajjeeftanii billaa sadiin waraantanii ajjeeftanii kaatanii nama kutaa 12ffaa baratu walaayittaa tokkotu achirra ufee sanuu HIV qorannoo gochuudhaaf nama kutaa 12 baratu dawaa HIV irratti qorannoo godha achi booda moobaayilatuudhaaf fooqii sana hunda guba'u namni isaa argu hin jiru. Maaliif laala waan wal fakkaatuun isin agarsiisa. Labsii kana ilaallatee labsii kanaan jarri kun nama meeqa ajjeesan maal fidduudha. Wayyaaneen maal goote gaafa Hacaaluu Hundeessaan sirbu. Hacaaluu Hundeessaan gaafa inni galma barkumeetti sirbu wayyaaneen ganama kaatee calanqoo irratti nu beekuuf shororkaa'u gaafa adwaa sanii gaafa maqalee sanii waan ni jedheef nuti kanatti sin beeknaadhaaf calanqoo irratti taqxee uummata nagaa bosona keessatti maal keessatti horuusaa keessatti hanga sana ajjeefte. Wal fakkaata. Maal fidduun inkwaan isinii dhiisaati jara sanaafuu hin taane. Abboota keessan haadha keessan karma hoosisaa isin guddifte jaraafuu hin taane. Kun uummata Oromoo ni jabeessaa ni kakkaasaa tokkummaa keenya deebisa malee nun cabsu. Labsii Amnesty International kanaan wal qabateeti maal fidduudha. Kaisin uummata Oromoo irratti bobbaatan ifatti ka ajjeeftan sanuu ajjechaa sukkanneessaa. Ajjechaan kun lafa keenseen 4 kiiloo irraa ajajamte akkas godhaate ajjeesaa tajji darbaa jedhame.
أما سيريرا جيسون دندامو كان دندام نف سبب كورونا كوفيد 19 دجا يا باكو أندرونا سه كورونا بالتجنات قالوا أورومو فينجرو كورونا بالتجنات قالوا أورومو فينجرو أمريكا كيسة ترى نما ميلينان لكا أموتو كورونا دان كبامي نما كم إبتوكو أولتو وكورونا دا وريغمي لبو نمتوكو سيرا مالي بوليسي نقوات جيسو غرو سنو سبب سنيوم مادان ريزيسم سبب كنان هر أمني كورونا كان كياتي دربي جئتي أمني بهي دان دير ربه مرمي سأجيسي ساجر wanti sin corona kan mari jettani sodaachiftan daataan isin corona mari jettan corona ofirraa ittisuudhaaf dura maal barbaada tokkummaa barbaada nagaa barbaada tasgabbii barbaada yoo sin tasgabbiin orkitan yoo sin nagaan orkitan isin corona caalaa kan miidhaa jiru waan ta'eef qaamni kamiyyuu dura waan ammaatee ofirraa qolata وان الرجال أماته وان الرجال حمادا وفي الروات كارني كمو وانتي سيني باندا وان جدو يرول الديبي أتش كيستي إبسسن كيستي by the way غنا لمدفع واي إما أبر بالسجلنا نسي لبسي بافت يمكن بريفة ماري سين بريسي تورتي جانان دبتو بكي كون بك مرتسا وان تيف مالي في جرا كنا كأنه جرا انتني قوتشودا جرا كان شيء أتني بيرا دربني كم سو كأنه تفوفودا أرى مالين دبتو واي جرا كنا كيشو واي لبسي جرا با ميديا جرا نما كل أفر فاتور دوفا ميديا بكلو سن أنا أوجين جيشود كوردوفادر باندا إيجيبت إغانوتي ما يوجدتن كوادا غالي لغا باي ديغود أف كوادا أفان عربات ينفاق غالي أكشوما أشاغري كان كي غافت نويميتي كإنجينر سمبنيو أجيس كان كاليسا سلفي باي أمريكا كيستي لغني أباي كون إجارمون قبو ما لغني كون سببون قبو جده تمام بيانا في نفتنيوني أمريكا كيستي هيلا بهاني لغني أباي كون إجارمون قبو ورجدن تو ورا أباي جد إرجع واهون دفيت أتنبودا كيجي برجده سندرا أما دورا سنتيمة تنجر موتوما جيبسي في موتوما إثيوبيا جدو راكون تكون جرتو rakkoon kaysin furamte gaafa injiinar sammanyu ajjeefamu furamte waan wayyaaneen eegalee kafit ka dhume jira ka bishaan dhaabuu qofa kaafe akka san naasofneef injiinaricha gaggeessan injiinar simmanyu sila VOA irraa guyyaa gaafatame san deebise har'a lubbuudhaan ni jira dura warra mootummaa gaafadheetiin waan baalaansii ta'e isinitti ma jedhee ofirratti hodhe waan san akka hin baafneef galaafatame kana jennaan Oromoon sila baandummaa qabaate sila shaftii warra biraa wajjin qabaate akkas hin miidhamu Oromoon akkas deema la'a fuuldura deema maaliif haqa qaba dachii isaarratti falmata Oromoon dachii namaa deemee hin falmatu isini ka dachii namaa dhufe afaan baratanii kaan maaliyaa uffatanii Oromos fakkaatanii alagaas fakkaatanii wal ijaartanii ka dhuftan isin har'as maxxantummaa wayyaanee dhaan hiriira
waamamedha. Kaleessa Oromoodhaan ati maxxantuu Eertiraati ilaalcha hiphummaa qabda. Kanuma kajeedhaa turan kaleessa har'as deebi'anii osoo bakka sanarraan jijjiiramin nuti akkasiin jijjiiramne ni beeknam. Isinuma angeessinaa yoo naatoo uummata Oromoodhaaf qabaattanii jennee amaanaa isinitti kennanne. Waan isinitti kennanne immoo isin harkaa fudhachuun mirga. Yoo bakka nun geessan taanaan isin harkaa fudhachuun mirga kun mirga uummataati. Aangoorra ka isin taa'uu dandeessan hanga uummanni isiniif ayyame qofa. Angorra ka isin taa'uu dandeessan hanga uummanni isiniif hayyame qofa. Hanga isin uummata kabajjan qofa. Hanga isin fedhiif dantaa uummataa eegsistan qofa ka angorra taa'uu dandeessan. Finoota kaartaa Andaargaachoo Tsiggee hojiirra oolchaa aangorran ta'a kana abjuudha. Infittan immoo wanta kontis infittan hin jiru. Yoo ajjeeftanii ajjeeftan Jawaariin ajjeeftu tokkoon keessan immoo isiniif nafu gaafa sana. Tokkoon keessan. Koton torraatanii jirtu. Amma 27 sammuun keessan ergamtuudhaan maareedhaan intini you know waan haaraa sammuun ofiisaa waan haaraa ka qabachuu danda'u sammuu haaraa sammuu qulqulluu positive thinker nama ta'etu jijjiirama. Keessan kun dhiigaan kan faalame sharriidhaan sheftiidhaan kan faalame ka jijjiiramuu hin dandeenye. Waan kanuma kaleessa hojjetu har'a deddeebi'ee hojjetu. Shiruma kaleessa ittiin deemu har'a ka ittiin deemu. Sanuu ka har'a ammoo isuma bara wayyaanee irraayyuu wayya. Deebitanii achi wayyaanee irra dabarfattanii sirna naftanyaa san hordofuu feetu. Sirna naftanyaa san achi as harkistanii fiduu feetu. Oromiyaa irra jirtu kana nu jalaa diiguu feetu. Barnuti takabbara wayyaanee kana Oromiyaan ni diigamti jennee sodaannee hin beeknu. Sodaa akkasaan qabnu, sodaa akkasiin qabnu. Arra sodaan keenya inni guddaan baay'ee Oromiyaadha. Nama tokko har'aa soofsiseen ture deeggaraa biltsiginnaa tokko. Inumaan fattana jedheetiin qoye. Amma atiin jeen yoo Oromiyaan diigamtee ni deeggartaa biyyiin jeen inni hin diiguu jette. No inni hin diigu haa. Garuu yoo ni diige ni deeggartaa jennaan hin deeggaru jette. Bakka dhiisin jeen. Tokkummaan Oromoo wanti tokkoon tuqame hin jiru. Dhagaa ilmaan Oromoo waan tokkoon jala sararee isiniif hima. Warri amma biltsiginnaa deeggaraa jiranu dogoggoran waan inni holola dabballoota isaatiin gaggeessu kanaan dogoggoraniiti. Karoora isaan beekan waan inni itti deemaa jiru hin beekan. Kana jennaan guyyaan ni dhufti. Filannoon dura laal carraan inni qabu lama. Filannoo dhufuu dura kanaaf filannoo dhedheeressa. Filannoon duratti dirqama naannoo diigamuu qaba. Caasaan maaliif caffeen Oromiyaa akka karoora isaatti ni mala akka fedhii isaatti. Wansi yoo filannoon gaggeeffame caffeen Oromiyaa ni filatamaa paarlaamaan ni filatamaa sanboodha waa tokko gochuu hin danda'u. Caffee Oromiyaa diiguu hin danda'u. Osoo san hin filatamin caasaa haaraa diriirseeti bakka filannoo haaraa kaa'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf dirqama filannoodhaan duratti caaseeffama kana lafa diriirsuu qaba, lafa kaa'uu qaba. Kanaaf itti rakkate. Kanaa jennaan
yoonni ejjennoo kanaan deemee waan kana galmaanan gaayoo jedhe filannoon dura Oromiyaan ka digamtu dhagaa yoo Dr. Abiy Ashagren waan kana tichichee galmaanan gaa waan haati tiyyanaan jette nugusan taasa jedhu sana yoo manaama sana abjuu sana hikkachuu fedhe filannoon dura Oromiyaan digamti. Oromiyaan digamtee biyyatti akkuma jiruun naannoo ka jedhame digeeti kibba baha lixa marree jedhee akkasitti waliin makee naannoo biraa wajjin wal makee akkana godhee akka fedhetti akka oqeedhaan tottolchuu fedhenni. Kana gochuudhaaf dirqama filannoon dura gochuu qaba. Kanaaf warri keenyas filannoon adhufu filannoon agaggeeffamu ka jedhan. Waan kana milkeessuudhaaf amma maskaram soddom booda heerri mootummaa haalli inni itti dheerachuu danda'u mirga ittiin qaban waa hunda murteessuudhaaf. Wanti jarri keenya gaafatamaa inni mootummaa ce'umsaa hundaa'u jedhanii jira labsii kana keessatti amma jarri kabaasan keessatti mootummaan ce'umsaa hundaa'u ka jedhe hin jiru. Kijiba kun miti garuu caaseeffama ka akka security ka akka boordii filannoo waan kana nama keenyarraayis ka jaraarraayis maaliif achi booda mootummaan legitimate ka ta'e hin jiru waan ta'eef caaseeffama kana keessa ka hordofu koreesan keessa galuu qabnaadha. Dhaabbilee hundarraayyuu dhugaadha kun. Akka feetanitti jecceequudhaaf achi booda heerri hin jiru maal hin jiru akka feetetti gulufuudhaaf si mijaa'uu hin danda'u jechuudha. Kana jennaan ijoolleen ittiin haasa'e yoonni Oromiyaa digatanaan anuu hin deeggaru. Erga kana ta'e nuti har'a cal jennee isa mormina. Isin har'a cal jedhaati isa deeggaraan jeen abbichuu jedhaa sirbaa waa tokko rakkoon qabuun jeen. Maaliif? Namni fedhe ilaa biltsiginnaa hanga fedhe jaallatu hanga fedhe deeggaru Oromiyaa ka caalchisu hin jiru. Kijiba kun Abiyyiin hanga fedhe yoo jaallate hanga fedhe yoo deeggare kana kan hin haasa'u miseensuma OPDO keessaayyii haasa'aa jira. Miseensa amma biltsiginnaa keessaayyii haasa'aa jira. Oromiyaa diigamuu irratti miseensi biltsiginnaa yoo sodaatee doorsifamee ta'e malee namni deeggaru hin jiru. Ani immoo maal hin jedhe erga inni Oromiyaa diiguudhaaf karoora hin qabne yoo naannoo Oromiyaa jabeessee sirna federaalawaa kana dimokiraat godhee yoo deeme ani Jawaar aangoo qabate Lammaan qabate Baqqala Garbaan qabate kun dantaatiyyaa miti dhimmatiyyaa miti. Gaaffii Oromoo deebisu dantaan kiyya. Dantaan kiyya ni jalqabaa gaaffii Oromoo kun dantaa uummata Oromoo hundaati baay'isee. Dantaan uummata Oromoo tokko nagaa argachuu lama gaaffii falmateessaniif deebii argachuu. Naannoo isaarratti nagaa argachuu lammaffaa gaaffii inni gaafateessaniif deebii argachuu kan naannoo isaarratti ofiin of bulchuu gaaffii Finfinnee gaaffii afaan federaalawaa dabalata wanti kun afaan Oromoo afaan federaalawaa lammaffaa gochuudhaaf wanti hooqsisu hin jiru wanti jara dhibu hin jiru agartanii maaliif Amaariffaan abadu hin jenne Oromoon Amaariffaan adabamu hin jenne tiyyas afaan federaalaa ta'uu jedhe kun waa tokko nama mormisiisu nama waliin gaafachiisu kun gaaffii mirgaati maaliif saba guddaadha
biyyattii san keessatti saba guddaadha ummata bal'aadha qabeenya namaanis qabeenya meeshaadhaanis waa hundaan saba guddaadha waan ta'eef afaan guddaa afaan bakka hidduutti dubbatamu waan ta'eef afaan federaalaa ta'uudhaaf madaalliin ni darba waan ta'eef haqa gaafate uummanni Oromoo. Maaliif jarri gaafii kana deebisuudhaaf ejjennoo sin qabanu, qophii sin qabanu, kaayyoo sin qabanu, fedhii sin qabanu. Hanga amma karaan jarri itti dhufan amma booda gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf karaa biraa eegaluu qabu. Masraa mootummaa keessa ka jarri walitti dachaasee kan Ashaagireen walitti fidee walitti dachaasee lafa kaa'e hundi gaafii kana warra gurraan dhaga'uu hin feene. Gaafii kana dhiisaati an Oromoodha jechuu nama jedhu ijaan arguu kan hin feene ka gurraan dhaga'uu hin feenetu masraa mootummaa keessa guutee jira. ummata kana hojii yoo nagaa barbaade ummata kana hojii yoo araara barbaade sila laftitti dhihee jira mootummaan laftitti dhihee jira yakka iddoo hojjetee jira ummata kana irratti daba iddoo hojjetee jira ni deebi'u jedhamee wanti jarri gorfaman takka hin jiru. كنا جنا لبسين جري باسن هرّا دورسيسا أمة أورومو دورسيسو كنا كارورسا بايزة شاغرين تكا أوكفتين بيك وصون إيو أن أمتج على أمتو كوف وي سمرتين دبرسي جتون إندندا أمتو كوول أوكفتين بيك Oromoo cabsuudhaaf karoorfata. Oromoo qaqqabuu irratti hundaa'aa xiyyeeffata. Kana hojiinsa. Kana arganii nafxanyaan hundi akka tisiisaa irratti jalaa jiru gammachuudhaan. Uummata Oromoo nyaachuudhaaf. Sabaaf sablammii biraa nyaachuudhaaf. falli jiru arras boris ummanni Oromoo falli jiru laala akkuma addunyaatti qabsoon karaa nagaa fincilaan ummatan gaggeeffamu mo'atamee hin beeku. Ameerikaan to'achuu dadhabde sababa nam tokkoon qabeenya meeqatu dakkaate achitti bilxiginnaas kan isiin sodaattu kanuma maaliif ni beekti isinis aangootti ka dhufte qabsoo ummata Itoophiyaa godheen injifannoo argame kana gufachiisuuf jedhe arra injifannoo qabsoo ummanni Itoophiyaa godheen injifannoo argame kana gufachiisuudhaaf OMN if Jawaartu socho'aa jira jechuudha agartanii addagge jabdu ከቀብሳይስ OMN ከቀብሳይስ ጆሃር ከወረገሜ ቄሮ ኢልማን ኦሮሞ ቀሬ ኢልማን ኦሮሞ ኢትዮጵያ ጂኒ ጃንካ ከንካች ፍዱ ደም ተኒሚት ሁንዲኑ አከ ፊልሚ ታአላ ላቱሬ ሁንዲኑ ሶቺ ኦሮሚያ keessa ture sochi OMN gaggeeffamaa ture hogganamaa ture sochi Jawaariin hogganamaa ture akka fiilmii ta'aa ilaalaa ture har'a mootummaan
dhimmi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa sochii uummata Itoophiyaatiin godhamee jijjiirama dhufe kana OMN'if Jawaar gufachiisuuf jedhee bu'aasa'u yaaboo wanti warri garaa kun hedduu nama gaddisiisa. Jijjiiramni kun eenyuun akka dhufe inshallah yoo Rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti hubatta. Eenyuun akka dhufe jijjiiramni kun maaliif isin kotontorraataniirtu? Namni kotontorraa'ee waa yaadachuu hin danda'u. Namni akkam karaatti dhufe wallaala. Namni waan kaleessa keessa darbe akkam wallaala akkamitti irraanfate yeroo kana keessatti yeroo gabaabaa keenya keessatti. Jijjiirama kana ka fide qaama biraa ta'eeti OMN'if Jawaar immoo jijjiirama kana gufachiisuudhaaf. Kamifu kajara kana hanga kana yoon dubbadhe nagaa gara dhumarratti falli jiru ana akka tiyyaatti warri naftanyaa maal jedhu saytan warri sun ishoon bashoonoo jedhu. Ishoon bashoonoo jedhu halkan dhugaa bulaniiti ganama gobarriin akkas godhu deebisanitti dhugu. Naftanyaan Jimma keessaa ba'e kun sabboontoota Jimmaatiin cabuu qaba. Kana jennaan akka fedhii akka filannoo kiyyatti Yaayyaa Bashir amma Jawaar achitti hodhamee jira. Hanga danda'ame qeerroon uummanni Oromoo miliyoonni 53 duuba jira. Wanti fiduun jiru wanti dhufee dhufus wareegamus seenaa hojjetee wareegama. Ilmi namaa ni du'anis ni du'a hundi keenya as keessa kan jirtan bila maafoo ni duutu. Namni hafuun jiru seenaa hojjetanii seenaa kana seenaa baraan ka'u hojjetanii duun immoo waanuma jiru. Oromoon duris Jawaaris engadda himee jira. Taksata sodaa waan sodaa doorsisa keessan sodaa keessan taskaarii isaa nyaannee awwaalannee jirra jedhee jira. Yaayyaa Bashir waan kana akka hogganu waayillansaa warra ittaanaa Dr. Ittaanaa Dr. Tsaggaa'ee Dr. Heenok Gabbisaa Professor Iskeel Gabbisaa waliin taatanii Professor Mahammad Xaayiroo waliin mari'adhaa diskas walii godhaati karoora baafadhaati qabsoo finiinsa amaanaa kana Yaayyaa Bashir silaa fudhatee iddoonatti tola kun yaadatiyya fedhitiyya gandummaa miti waan ni Jimmaa ta'e osoo hin ta'in naftanyaan Jimma keessaa ba'e sabboontoota Jimmaatiin akka inni kufu fedheetan seenaadhaafis gaariidha waan ta'eef. Inaftu tokkon jara wanti hafun jiru nafanu baay'ee akka dhaaddatan kan taphatti fakkaata. Naftanyaan har'a jara wajjin taatee akkasitti nu ajjeesaa nu arrabsaa nu qaanyeessaa nu salqisaa jirtu kun gaafa uummanni Oromoo ka'e jaruma fuuldura keessee isiin laash jettee ganda siitti galti. Jarattiin kun bakka itti galtu hin qabdu. Kaammaa kun bareeda falmi bareeddu maaliif warri sun engadda osoma jarri kun nu ajjeesan osoo beeknu wayyaaneetu nu ajjeese jennee of amansiifnee jarri gandatti galan jara kana deebifnee aangootti keenya amma garuu sanaa miti. Amma walumaan jiraanna
yoo ba'ee fiigee badee tokko kabadu Abiy kaan akkuma jirun achuma jirti achuma teessee nu eegdi kana beekuu qabdu qondaalonni OPDO hundi keessan ilmaan Oromoo fixanii isini naftanu isini finafu dabballeen ganda kana barattu darguun Mangistuu Hayilamaariyaam አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር እንዋጋለን ጀዴ ኡመረቲ ላሽ ጀዴ ኡመታ ሲቲ ዲሰደን ወያኔን ኡፍቴ ቀርጠም ጎቴ ሚኒስቴሮታ ሁንዳ አጀጆታ ሁንዳ ቡልቺቶታ ገንዳ ቡልቺቶታ ዞኒ ሁንዳ ቡልቺቶኒ ናኖ ኦሮሚያ ቆንዳሎኒ ናኖ ኦሮሚያ Abiyin absiftu tanan absisa naannoo keessan bara ummanni Oromoo falmate qabsaa'ee nageenya isaa argate kana keessatti ummata Oromoo tasgabbii orkitanii ganda isaa keessatti ajjeeftanii ganda isaa keessatti hiitanii ganda isaa keessatti darartanii bor ummata kana keessatti haftu Abiyyi yoo ta'e yookiin Eertiraatti milika yookiin Ameerikaatti milika kun haala mootummaa Afrikaa hundaati abbaan irree hundi kanuma hojiinsa isin hunda Awurooppilaanaan helikoophteraan yookiin xiyyaaraan baadhatee akka hin deemne baruu qabdu kanaa jennaan mari'achuu falmachuu ka isin baasu kana yoo inni dide ummata wajjin dhaabbachuu yoo inni dide yoo isa yoo dandeessan deebisu yoo dandeessan takkatu gocha sukkanneessaa gocha hamaa kanarra isa deebisu ummanni Oromoo waan qabsaa'eef ni beeka galma qaba kaayyoo qaba ka waan har'a uftee laappistikii fi chippistikii afaanitti diddibattee bakka bilisoomtanitti waan kunoo ilmaan keessan aangorra baheetiin jira kunoo bakka jettee Daani'eel Kibratti hojii waan mudiitti qabattu miti waan mudiitti qabattu miti kana jennaan caasaan naannoo Oromiyaa keessa jirtan warri biraa bakka qabu bakka itti baqatan isin bakka hin qabdan jarri bakka itti dheerfatan qabu ummanni kun hangas isin obsee jira amma lafee isaatiin dhiiga isaatiin aangorra isin baasee carraa isinii kenne obsee jira obsa kana isintu ficcisiisaa jira ummata kabaja gooftaan keessan ummata keessan naftanyaan bor bakka mana qabdi isin bakka itti galtuu qabdi achi uftee asitti dhiichiftee ilmaan Oromoo ficcisiiftee gaafa ummanni Oromoo garagalu bakka si mana si deemti isin bor Gondariif Gojjaamitti argatta si ati immoo bakka deemtu hin qabdu maatiin kee as jiru ilmaan kee as jiru maarreen kee as jiru harra garaa kee guuttachuu jecha ilmaan ollaa keetii hin ajjeesin ilmaan aboo keetii adeera keetii hin ajjeesin maaliif siifis hin oolu mootummaan kun mootummaa fiixeerra ga'eela fiixeerra mootummaa amat 28 kijibaa dhufe bulchaa fakkaatee Oromiyaa keessatti aanaa ka bulchaa jiru jedhee osoo dhaaddatu har'ammoo lakkisaa niin sobee ergamaan ture ka jedhu kun life spooniin isaa dhumee jira ka fedhetu itti taphata ka fedhe TV irra bahee Itiyoo 360 irra baanii jarri Ermiyaas Laggasaa jarri namoota 50 sanaa xooftu Oromoon manatti gala jedhee warra kaasa eenyuun Ermiyaas Laggasaa sanafaatu wajjirra oolaa jira Andargaachoo Ziggee mana qaba bakka qaba abbaa koo
jarri kaleessa ilmaan Oromoo ajjeesaa jedhanii isin meeshaa godhatanii isin ajjeesaa fi turtan arra isin wajjin hin jiran mana jaraa galatanii barri cufatanii dhiirri ta'e natti dhufu jedhee achi dhaaddataa jira filannoo gaggeeffataa jiru jarri filannoo fi isin bakkatti baqattan hin qabdanu bakkatti baqattan hin qabdanu caffee Oromiyaa miseensi caffee Oromiyaa waan kanarratti ciccitanii Oromiyaa eeggadha Oromiyaan diiga jettanii ol kanaan dhama mataatula ilmaan Oromoo ajjeeftanii hundatti gaafatamuuf teessu bakkatti baqattan hin qabdan qondaalli olaanaa yoo xiqqaate nam sadii nama afur fiigee xiyyaaraan biyyaa bahuu danda'a dhumarratti warri kaan hundi bakka galtan hin qabdan kanaa jennaan galli keessan ummata Oromooti amma ba'aa guddaan kasiin irra bu'e yaa opidio durwayya maaliif duraan gafeete ajjeeftee anaa miti isatu na ergate jettee kijibda har'a kana jechuun dandeessu har'a kana jechuun dandeessanu la har'a kana jechuun dandeessanu har'a wayyaaneetu na ergee Eertiraatu na ergee hin jiru angoo isinitti kenninee jiru isintu nu ajjeesaa har'a karraa qofaa miti kakaleessaa har'a ofirrattis ragaa ba'aa jirtu karraa qofaa miti kaleessas kan nu ajjeesaa ture isin akka ta'e ofirratti ragaa ba'aa jirtu har'a kana jennaan hooggantoonni godina hooggantoonni aanaa hooggantoonni naannoo Oromiyaa gaafa dubbiin jabaatte jarri xiyyaara tokkoon bahu kumaatama keessan baatee wanti deemu hin jiru achuma ummata keessatti isin dhiisee deema guyyaa sana salphinii keessa kana jennaan har'a ergama intaane harkaan fudhatina keessattuu ajjeecha nama feetan seeratti dhiyeessaa seeraan gaafadha badiisa maaltu na dhibeedhaan har'a jaraa wajjin ergamtanii bilbila tokkoon ajjeesi jennaan ajjeesuun kun gatii isin kaffalchiisa borra ummanni ni beeka eenyu akka ajjeesaa jiru eenyu akka kolaasaa jiru eenyu akka dararaa jiru ummanni ni beeka kanan har'a dubbachuu fedhu galatooma waan dhageessaniif har'a ni owwaa iddoo owwaa iddoo kana yoon hin danda'e jimmarraa ijoolleen lama tokko deeggaraa bilxiginnaa tokko morma bilbilaan direct bilbilee isinii dhiyeesse guyyaa sana neutral ta'uun qaba dhimma Oromoo irratti ka fedhe bilxiginnaa deeggaru ka fedhe amormu garuu dantaa ummata Oromoo irratti ilaalcha jarri qaban ajandaa daangeessine mareechisuun fedha kana jennaan isiniifin qabadhee dhiyaadha keessummaa yoon argadhe achi booda immoo
Jimmer Rice, RC Rice, Jimmer Rice, Bale Rice, RC Rice, Hararge Rice, akkas godha akka gandummaan nu keessan seenne even deeggartoota